Heloo, hashama akkam jirtu fayyaa keessanii? Mata dureen amma qabadhee jiru waa'ee gosoota itti maatiin daa'imman guddisanii fi faayidaa fi miidhaa isaan jireenya daa'immanii boodaa irratti qaban kan jedhudha. Gosoota arfan tokko jiru akkaataa itti maatiin daa'imman guddisanii fi isaan kana keessaa kamti miidhaa cimaa qaba, kamti immoo gaariidha jedhama kan jedhu irratti kan xiyyeeffatudha. Mee akka armaan gadiitti hordofaa. Wantoota guddina daa'immanii keessatti gahee qaban hedduu keessaa gahee walitti dhufeenyi maatii fi daa'imaa qabu iddoo guddaa qaba jireenya isaanii keessatti jechuudha. Maatiin daa'imman isaanii haala gaariin yoo guddisan jechuudha. Haala gaarii jechuunis positive parenting kan jedhamu kana yoo haala walitti dhufeenya gaarii fi haala gaariin guddisan daa'imman isaanii dandeettiin yaaduu, dandeettiin dubbachuu akkasumas dandeettiin barnootaaf of qopheessuu isaanii kanneen kaanirra baay'ee fooyya'aadha jedhamee tilmaamama. Akkasumas daa'imman maatii waliin walitti dhufeenya gaarii qabaatanii guddatan carraan isaan amala nama miidhuu, amala badaa qabaachuu, amala nama qoccoluu, amala umurii ijoollummaan yakka cimaa dalaguu gadi bu'aadha. Akkasumas immoo carraa amala namaa yaaduu fi amala waliin jireenyaaf gaarii ta'e qabaachuun isaanii ol ka'aa ta'a jechuudha. Akkasumas jireenya maatii keessattis abbaa fi haati waliin jiraachuunis baay'ee barbaachisaadha. Abbaa fi haati waliin jiraatanii daa'ima isaanii guddisuun guddina daa'ima sanaaf jireenya fuulduraa daa'ima sanaaf bakka guddaa qaba jechuudha. Qorannoon akka agarsiisutti daa'imman abbaa yookiin haadha qofa waliin guddatan jechuunis daa'imman single parentingiidhaan guddatan carraan jireenya gara boodaatti hiyyumatti hafuu harka sadiin kanneen haadhaa fi abbaa waliin bakka tokkotti guddatanirra akka caalu agarsiisa. Hariiroo maatii fi daa'immanii kan murteessu ni jalqabaa amala maatiin ittiin daa'imman isaanii guddisanidha. Inni lammaffaan immoo amala daa'imni uumamaan qabatee dhiyaatudha. Mee har'a kan isin kaasuu barbaadu waa'ee amala maatiin ittiin daa'imman isaanii guddisanidha. Waa'ee amala daa'imman uumamaan qabatanii dhiyaatan mata duree biraatiin isin qabadhee dhufa. Amalli itti maatiin daa'imman isaanii guddisan akka waliigalaatti bakka afuritti qoodama. Parenting style kan jedhamu jechuudha. Isaanis authoritative, authoritarian, permissive and uninvolved or neglectful parenting jedhamu. Isaan kana keessaa ni jalqabaan maatii kunuunsuu fi maatii mariisisu. Jecha tokkoon bakka buusuu yoo hin danda'amnes authoritative parenting kan jedhamu jechuudha. Maatiin akkasii maatii kunuunsuuf mariisu jedhamee beekama. Maatiin amala akkanaa qaban daa'ima isaaniif kunuunsa barbaachisu ni godhu. Fedhii daa'ima isaaniis ni eegu. Akkasumas wanta isaan gochuu qabanii fi wanta daa'ima isaanii irraa eegan ni mariisisu, ni barsiisu, ni beeksisu. Akkasumas immoo wanta isaan irraa eegan sana akka isaan raawwataniif ni hordofu. Garaagarummaan yoo jiraate adabbiin osoo hin ta'in mariisisuun furama maatii akkasii keessatti. Daa'imman maatii akkasii keessatti guddatan maatii authoritative parenting, maatii mariisisuuf kunuunsu keessatti guddatan jireenya isaanii gara boodaa keessatti gammadoo, ofitti amanamummaa kan qabanii fi kan aktiif ta'an ta'u jedhamee tilmaamama. Akkasumas yaada mataa isaanii dhiyeessuuf carraa kan qabanidha. Maaliif maatii wajjin garaagarummaa yoo jiraate mareedhaan waan furaniif jireenya isaanii gara boodaa keessatti jireenya hawaasummaa keessatti rakkoon yoo uumame mareen furuu yaalu. Kanaaf yaada mataa isaanii dhiyeeffachuu keessatti self express gochuu keessatti daa'imman maatii akkasii keessatti guddatan bakka guddaa carraa guddaa qabu jechuudha. Akkasumas fayyummaan sammuu isaanii gaarii kan ta'e ta'u better mental health status kan jedhamu fayyummaan sammuu isaanii gaarii ta'a jedhamee tilmaamama. Akkasumas walitti dhufeenyi isaan jireenya hawaasummaa keessatti qabanii fi barnoota isaanii irratti qabxii gaarii fiduun kanneen kaanirra xiqqoo fooyya'uu jedhamee yaadama daa'imman maatii akkasii keessatti guddatan. Amaloota itti maatiin daa'imman guddatan keessaa inni lammaffaan authoritarian parenting jedhama. Authoritarian parenting jechuun afaan Oromootiin yoo hiikuu yaalle maatii ajaja kennuu malee fedhii daa'imaaf bakka hin qabne jedhama. Maatiin akkasii kun guutummaatti waan ofii barbaadanii fi waan ofii yaadan qofa daa'ima sanaaf guutu. Akkasumas waan ofii yaadan qofa ajaja kennu. Single way communication jedhama kun. Kana jechuun maatiin ofumaa yaadanii waan daa'imman barbaadan ofumaa yaadanii taasisu. Akkasumas
ajajas ofuma isaanii kennuuf malee fedha daa'imaa giddu galeessan godhatanii yaada daa'imaa giddu galeessan godhatan jechuudha. Akkasumas garaagarummaan uumamnaan adabbii qofaan sirreessuu yaalu. Warri authoritative parenting mariin furu, warri kun immoo adabbiin sirreessuu yaalu. Daa'imman maatii authoritarian parenting keessatti guddatan amma danda'ametti waan jedhaman raawwachuu fi wanta sana irraa maquu dhiisuu waan yaalaniif, maaliif yoo wanta maatiin jedhan irraa maqan adabbii isaanii eeggata waan ta'eef amma danda'amanitti waan sana irraa maquu dhiisuuf yaalu. Kun immoo maal godhaa, daa'imman akkasii akka yaadda'oo fi dhiphatoo ta'an taasisa jechuudha jireenya isaanii keessatti. Ijoollummaa isaaniidhaan guyyaa guyyaan yaadda'oo dhiphatoo kan ta'an yeroo waa dalagan waa taasisan ni yaadda'u ni dhiphatu waan ta'eef jireenya isaanii booda keessatti yaadda'oo fi dhiphatoo kan ta'an ta'u jedhamee tilmaamama. Akkasumas immoo they can develop anxiety and depression from strict parenting. Strict parenting dha kan one way communication waan ta'eef strict ta'a fedha maatii qofatu eegama jechuudha. Daa'imman akkasii anxiety depressed kan ta'an ta'u jechuudha. Yaada isaanii baasanii kan hin himanne jireenya hawaasummaa booddee keessatti kan yaada isaanii hin ibsanne akkasumas kan mareedhaan waa furuu yaadne ta'u jechuudha daa'imman akkasii. Akkasumas immoo mana barnootaa jibbuu fi fedhii barnootaa dhabuu qabaachuu danda'u jechuudha daa'imman maatii akkasii keessatti guddatan. Inni sadaffaan permissive parenting jedhama. Maatii fedha daa'imaa qofa raawwatu jedhaman warra akkasii kun. Maatii akkanaa biratti immoo kanuma daa'imni jedhee fi fedhetu ta'a. Maatiin akkanaa daa'imman isaanii kana sirraa eegnaa, akkana gochuu qabdaa, akkana gochuun gaariidha, akkana gochuun sirrii miti jedhanii waan barsiisan hin qaban. Daa'ima isaanii gaayidin godhan jechuudha. Yooma daa'imni barbaade ta'a. Daa'imni olaantummaan kan barbaade raawwata jechuudha maatii akkasii keessatti. Daa'imman akkasii gaafa guddatan jireenya isaanii boodaa keessatti kan seeraan kabajne self discipline, lack of self discipline, kan self discipline hin qabne ta'u. Akkasumas immoo gaayidaansii malee waan guddataniif jireenya isaanii gara fuulduraa keessatti karoora baafatanii galmaan ga'uu keessatti rakkoon isaan qunnama jechuudha. Inni afraffaan neglectful parenting or uninvolved parenting jedhama. Maatii daa'ima isaaniif bakka hin qabne. Maatiin akkanaa kun immoo daa'ima isaaniif bakka hin qaban. Waan daa'imni fedhus ta'e waan ofii guutaniifis hin qaban. Ofiis itti yaadanii waan taasisaniif daa'imaa fi waan daa'imni gaafatus raawwatanii fi akkasumas immoo daa'ima sanarraa waan eeganis hin qaban jechuudha. Daa'imman maatii akkasii keessatti guddatan rakkoo hedduu kanneen kaan rakkoo hedduu isaan qunnama. Lack of self control, self esteem, self discipline, seeraaf hin ajajamanii akkasumas immoo discipline hin qabanii akkasumas gaayidituun ta'in waan guddataniif jireenya isaanii gara fuulduraa geggeeffachuu keessatti rakkoon adda addaa isaan qunnama jechuudha. Qorannoon adda addaa akka agarsiisutti biyyoota tokko irratti authoritarian parenting kan jedhamu xiqqoo daa'imman akka jireenya isaanii keessatti effective ta'an haa taasisu malee akka addunyaa akka waliigalaatti akka qorannoowwan agarsiisanitti maatiin fedha daa'imaa giddu galeessa godhatee garaagarummaa mariin furee wantoota irraa eegu itti agarsiisuun hordofaa daa'ima isaanii guddifatan kallattii hundaan carraan amalaa dandeettii fi waliin jireenya hawaasummaa keessatti fooyya'aa ta'an qabaachuu guddaa akka godhatan taasisa jedhama. Kanaafuu maatii gaariin haala kanaan daa'ima isaanii guddisa. Haala authoritative parenting jedhamu kanaan daa'ima isaanii guddisa jechuudha. Kana jechuunis daa'ima isaaniif kunuunsa barbaachisu ni godhu, fedhii isaanis ni eegu, akkasumas wanta isaan gochuu qaban fi wanta daa'ima isaanii irraa eegan ni mariisu, ni beeksisu, ni barsiisu jechuudha. Akkasumas immoo daa'imman sun ni hordofu. Daa'ima isaanii ni hordofu. Wanta irraa eegan sana raawwataa jiru moo hin jiran kan ni hordofu. Yoo garaagarummaan uumame adabbiin osoo hin taane mariisuun fura jechuudha maatiin akkasii. Kanaafuu good parenting style kan jedhamu authoritative parenting style isa jedhamu kanadha. Mata duree itti aanu irratti immoo waa'ee amala daa'imman uumamaan qabatanii dhalatan akkamiin akka guddisa daa'immanii irratti guddisa isaanii irratti dhiibbaa qabaatu qabadheen isin dhiyaadha. Waan fedheef chaanalii kana like, subscribe gochuun na hordofaa. Galatoomaa.